mareen qulqullina kenna tajaajila fayyaa fooyyessuu fi raawwiin isheetiiwwan fayyaa irratti xiyyeeffate magaalaa Naqqamteetti gaggeeffame. Waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaa qulqullina kenna tajaajila fayyaa fooyyessuu fi raawwiiwwan isheetiiwwan fayyaa irratti xiyyeeffate hojjettootaa fi ogeeyyii fayyaa aanaalee fi qooda fudhattoota godinichaa waliin magaalaa Naqqamteetti marii gaggeessee jira. Kenna tajaajila fayyaa fooyyaa fi isheetiiwwan fayyaa lafa qabsiisuun uummanni itti dhiyeenyaan yaala fayyaa akka argatuuf hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u, hanqinaalee jiran maqsuudhaan ciminnoota jiran galtee godhachuun hojiilee fooyyee qaban hojjechuuf yaadamee waltajjii qophaa'ee kan jedhan itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaa obbo Lammeessaa Tarrafaa initiatiiviiwwan fayyaa mootummaan bocee gadi buusee lafa qabsiisuuf hojiileen godinicha keessatti hojjetamaa jiran jajjabeessaadha jedhan. Bara kana hojiiwwan akka sektara fayyaatti initiatiivii ta'anii qabaman hedduu karaa fooyyee qabuun milkeessineeti kan jirru. Akkuma fakkeenyaatti kaasuudhaaf hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa akka godina keenyaatti bara kana hojjetamaa ture. Miseensa parsantaa 83 qabxii 3dhaan milkeessuu dandeenyeerra. Kun akka erga hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa hojjechuu jalqabne isa jalqabaate jechuudha. Gama biraadhaan hojiiwwan initiatiivii kanneen akka mana qorichaa moodela hawaasaa ijaaruu akkasumas keellaa fayyaa waliigalaa ijaaruu gama biraadhaan immoo ECD kan jedhamu guddina daa'immanii kan ittiin hordofamu rakkoon fayyaa daa'immanis yoo jiraate kan ittiin adda ba'ee tajaajilli yaalii kennamu wiirtuuwwan gara 43 keessatti yookiis immoo buufataalee fayyaa 43 keessatti hojii eegalchiisuun danda'ameeti kan jiru jechuudha. Gama biraadhaan hojiin altiraasaawundii sadarkaa buufata fayyaatti jalqabsiisuus akkuma kana altiraasaawundii gara 27 bituudhaan leenjii irratti kennuudhaani dur sadarkaa hospitaalaatti kan kennamaa ture gara buufataalee fayyaa aanaarra jiranitti aanaarra darbee immoo buufataalee fayyaa tajaajilamaan itti baay'atutti hojii kana eegalchiisuun danda'ameeti kan jiru jechuudha. Hojiiwwan gurguddoo garboo kanneen yoo ilaalle kanneen akka tajaajila da'umsa duraa parsantaa 98 xumuruun danda'ameetu kan inni jiru. Akkuma kana tajaajila da'umsaas karaa baroota darbanirra fooyyee qabuun deemuun danda'ame. Hirmaattonni marichaas dhaloota fayyummaan isaa eegamee oomishaa fi oomishtummaa keessatti dammaqinaan misooma hunda galeessa keessatti qooda fudhatu horachuudhaaf qulqullina kenna tajaajila fayyaa fooyyessuuf tarsiimoo fi initiatiiviiwwan fayyaa bahee hojiirra oolchaa akka jiran eeranii gara fuula duraattis hudhaalee jiran maqsuun cimina galtee godhachuun hojii caalmaa qabuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Bara kana keessa akka magaalaan gurguddeetti hojiilee gurguddoo baay'eedha kan hojjetame akka fayyaatti. Keessumattuu bara kana kan ittiin milkoofne jennee yaadnu hojii fayyaa inshuraansii fayyaa hawaasaadha. Parsantaa 100 waliin kan inni xumurame. Plus miseensonni kun egzilii ragaan kan jiranidha. Parsantaa 100 waliinis kan xumurame. Inni biraan immoo hawaasa kan tajaajila jennee kan yaadne mootummaan initiatiivii godhee fide community pharmacy hawaasaadha. Innis baruma kana keessadha kan inni xumurame. Rakkoo bal'aa ta'e ture akka magaalaa sanaatti inni kunis furmaata guddaa fideera akka magaalaa keenyaatti itti dabalataan fayyaamaati parsantaa 100 waliinidha amma ji'a 11 fayyadoo kanatti kan raawwatamee jiru kan akka rakkoodha jedhamee akka magaalaa sanaatti jiru magaalaan hangarguu ta'e ganda lamadha kan isheen qabdu haa ta'uyyuu malee tajaajila hawaasaa irratti rakkoo guddaa ta'e kan jiru buufata fayyaa lamadha kan isheen qabdu rakkoo hospitaalaadha maaliif yoo jedhame kan inni tajaajilu hawaasa magaalaa sana qofa miti. Gandoota baadiyyaa hedduudha. Kan aanaa giddaa, aanaa limmuu akkasumas aanaa abee dongoroo dabalatee tajaajila bal'aadha kan inni kennu. Namoonni kun gaafa dhufanii magaalaa sanattidha kan isaan tajaajilaman. Haa ta'uyyuu malee rifeerii gochuu irratti rakkoo guddaatu jira. Kan naannoo sanaatti furmaata jedhamee kan bara kana keessatti mari'atamee jiru hospitaalli rakkoodha jedhameedha kan itti mari'atamee jiru. Kanarraan kanaaf hojiiwwan waliigalaa haala gaariirra jirra jechuudha. Bara kana bara 2018 akka waajjira fayyaatti wantoota karoorfanne keessaa inni guddaa fi hangafa hojiin isheetiivii akka sektara fayyaatti akka aanaa keenyaatti ittiin milkoofne bal'aasaa qabna jechuudha. Isa keessaa tokko kan ta'e hojii inshuraansii fayyaa abbaa warraa 10,780 ol karoorfanne 9,860 ol raawwannee jira. Parsantaa 92 baran karaa adda ta'een milkoofne jirra jechuudha. Akkuma kanallee gama piroojeektii sul qabate mana qorichaa hawaasaa
ijaarsuuf karoorfannee baran gara xumuraatti finnee gara hojii eegalchiisuuf yerootti qophoofnedha jechuudha. Waliigalas hojiiwwan fayyaa hojii wal qabatu talaallii hojiin wal qabate akkuma kanas deemsa haadholii hojii wal qabate bara baranaa fooyyee kan qabnu kan itti milkaa'aa jiru ta'uu isaati jechuudha. Istaandaardii barbaadameen akkaataa dhukkubni naannoo sana barbaaduun qorichi hundi hin argamu jechuudha. Sana furuudhaaf immoo community pharmacy'n sadarkaa aanaattis dhaabbatee buufataaleen fayyaa yeroo qoricha achi dhaban community pharmacy biraa akkaataa itti argataniin illee qaawwaa jijjiiru cufamaa deema jechuudha. Mootummaan kenna tajaajila fayyaa fooyyessuun uummanni tajaajila fayyaa dhiyeenyaan akka argatuu fi tajaajila fayyaa keessatti rakkoowwan mul'atan furuuf hojjetamaa jira kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Wallagga Bahaa obbo Fiqaaduu Gammadaa ogeessonni fayyaa fi qooda fudhattoonni kanneen biroos hojii kanaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Iftoominni gahaa ta'e uumame amma gajjallaatti kallattii kennamu ulaagaa kennamu qabxii guutuu kennameen serious karaa ta'een ilaaltanii waan kanaan dura karoorfattanitti dachaa gootanii akka ilaaluu dandeessanii fi wantoota gurguddaa arfan kanarratti kan mari'attan jechuudha. Yeroo kana ilaaltan ciminni ture maayin akkamitti galtee godhannee cimina keenya kana immoo booldi ta'ee karaa mul'achuu danda'uun fayyaan booldi ta'ee karaa ba'uu danda'uun fayyaan uummataa booldi ta'ee karaa eegamuu danda'uun akkamitti deemna waan jedhu cimina keessan yoo ilaaltanii sana duukaa hanqinaalee mul'atanoo attamitti sirreessina akkamitti karaa qabsiifna akkamitti fooyyessina olii hanga gadiitti immoo hanqinni seektara fayyaa keessatti fooyya'uun irra jiraatu maalii dhimmoota jedhu yoo ilaaltan hanqinaaf cimina duwwaa ilaaluutu hin taane immoo fayyaa keessatti immoo bara 2018 muuxannoo maalii argan maali muuxannoon fayyaa keessa bara kana jiru iddoo kan biraaf kan dabarsuu dandeenyu